Gadija abo Gadija abo Gadija Nabi dami o jira segartee fuudhu ammoo foona midhaan agar kemu ke wajib bakatan dari bakam mungkin agar mereka kalau sih gimana hukum takkan kata apa itu amma saya mau kalau tak ada tinggal adam Jarana dangkara sana shenu rakko thonda bu jari bakatan saja jari tayar ma barkara kubban ho adis jari arma jira gara arma jala jira jari gara kubban amma qorqoro amma khatamata natimina khatamata timun barbadina jaran Inggu mina Arab hom timne jari nunna ko abo khatamata dungu obde jiri nuti khatamata nuti ko berno oh wallahi ya kayfa bidar gamarin mandab khatamata nuti ko obde khatamata Herron ayaga Rabbi nunasara herron la mallega herron wallahi herron Rabbi nunasara kanchashen ko sira hina ji wallahi arkarte هاتك باس والله لمن ورما من جيل اللي بقى جراتا وان فقوس ان يدا وان هر غره بقى جيس لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله ummata nagaa ummata walloo akkasuma ummata walloo findeeti ummata wallaggaatti dabarraa jiranii bifa akkasiitiin gartee socho'aa jiranii faannoo callaa miti ka itti hirmaatee jiru waan kana ka faannoo callaa miti dubbii ka deemaanii jiru faannoo haa ta'u malee fannoon ka dura deemaa jiru haa ta'u malee ka lafa jalaan dalagaa jiru ammoo ummatuma nu keessa taa'ee dalagaa jiru kan nu ammoo isaan kana wajji jiraachuuf maaltu nu barbaachisaa amma booda tankaarfiin gartee keessa deebii hin qabne ummata keenya keessa ka jiraatan kana amaarri ummata keenya keessa ka jiraatan naannoo Oromiyaa guutuu Finfinnee ilaa Oromiyaa guutuu keessatti tankaarfii irra fudhachuu qabna. Isaan ummata keenya walloo irratti tankaarfii fudhachuu jiran nulleen asii tankaarfii irra fudhachuu qabna. Maaliif jennaan harki harkaan deebi'a haguma isaan kabajaa nuu kennanii haguma isaan hammaaranii nuu kenna hammaarra kennuufii qabna malee haguma gartee nami si waraana ofirraa waraanuu qabda. Deebiin kana malee kana booda kabajaa ati eeggattu Oromoo hin jiru. Ofirra deemaa Oromoo tokko ta'a waliin socho'aa naannoo ilaa naannootti akka Harargeetti yoo isaan guutuu isaanii ka Amaara jedhamu achi keessaa baasuuf kaami akka Arsiitittis akka Wallaggaattis akka Shawaattis akka Booranaa fi akka Gujiittis akka Baaleettis naannoo Oromiyaa guutuu keessaa yoo socho'in takka kaate isaan kabajaa sii kennan booda. Oromiyoon hin sochootu Oromoon gowwaadha Oromoon amma akka waan sodaatuutti callifti. Dubbii tana gisee isin kakaaftan mootummaaleen fuula keessa isin deebisa deebii mootummaan akka mootummaanuu isin kabaju yoo feetan isaan eegala kabajamaa hin arganna yoo jettan rabshaa malee nagaa hin fedhina gartaa Oromoo nu amata hagasii eegi dhalannee eegi abboota keenyaa abbaa abboota keenyaa eeguma dhalannee Oromoon nagaa malee rabshaa hin feene takka dubbii mati jabaattee lafaa kakaasa dubbiin kanaa ol jabaatte ammoo hin jirtu nu nageenyi keenya kaagana guddifne kuni Itoophiyaaf kabajaa hin kennine. Kabajaa nuuf hin kennine Itoophiyaan kabajaa nuuf hin kennine garuu eegii gartee dubbiin tun akkana deebi'uu deemte walti lalaanna tokko qotee tokko nyaatu yaa Haacaaluu Hundeessaa wal gaggalaafata taati eegii isaan tanaan eegalanii amaartii alee nafxanyaa keenya har'as nafxanyaa teenna diina keenya har'as diina keenya ofirraa baasuudha kana booda kabajaa isaanii hin feenu jaalala isaanii hin feenu soddummaa isaanii hin feenu mukaan haaseenanii ufit ta'uu jiraanna ufittis ni jiraanna dandeenyee jiraanna Oromoon qara harka namaatiin imi gartee ka dalagatee ka qotee ka gartee busneesa hundaayyuu waan hin beekne hin qabu qabeenyi Oromiyaa keessaa burku addunyaaf ni oola isaan irraa waan nu ooleef hin qabnu qara nurraa bitatti malee waan isaan irraa asseenu homaan argine qara kanaafuu uummata keenya kabajamoo fi jaalatamoo Amaara tankaarfii irra fudhachuu qabna. Oromiyaa keessa ka jiru gartee waliin jiraachuu hin feenu ummata keenya walloo ajjeesu jiranii haaloo akka irraa baafannu haaloon deebiti akka irraa baafannu sin jedha qeerroo Oromoo yoo sodaachuu baatan qeerroon Oromiyaa Arsii keessa jirtu akka Arsii keessa jirtuun
osoo maqaa keessan naannoon takka takkaan gargar isin hin baafne Amaara fuula itti deeffadhaa ofirraa tarkaanfii irra fudhadhaa. Akkuma Baaleetti, akkuma Shawaatti, akkuma Gujii keessatti, akkasuma Boorana keessatti Amaara takkatti agarte akka agartee nama wanni ajjeeseetti gartee jeedala mataa irraa mureetti akka isaan mataa irraa muruu qabna. Kabajaan teennaa isaanii hin deebiti malee warra kana tolaan, araaraan, nagahaan, kadhaan warra kana nama wajji jiraachuu dandeettuu miti. Warra kana yoo kabajaa ofiif feete akkuma isaan gartee dubbii kakaasan kanatti ofirraa faccisi. Ummata keenya kan Walloo silaa fixanii bira dhaabbachuu dadhabne ummata keenya kan Walloo gartee bakka dhaqanii daangaa isaan seenanii bakka isaan seenanii isbitaalallee waaqeffatan dhabanii dhahamee gartee nama waraana gartee xayyiitiin dhahame isbitaala geeffatanillee dhabanii reeffaa awwaalachuu dadhabanii ummanni Walloo sun gartee ummata goota gartee seenaa irraa gabbaranne gootummaan isaanii seenaa irra gad dhufe. Ummata gaafa Haile Sillaasee Miniliki ummata gartee zamana sanii irraa ummata gootummaa isaaniitiin warra kan ofirraa dhowwaa ilaa ammaa ture kana bakka ammaan tana Oromoon kaatee fi mirga isaanii dhaabbachuu qabdu kanatti bakka ammallee gartee Oromoon bal'oon tun beekumsa argattee wal qoqqooduu dhiiftee silaa tokko taatee jennu tanatti warri sun gaafa Oromoon tokko hin ta'inis gaafa Oromoon wal qoqqoodus gaafa gartee wanni sanis ummatuma gartee kophaa isaanii dhaabbatee gartee haga ammaa Oromoo isaaniitti dabalamee rakkoo hundaan Oromoo teenna wajji jiraachuu jiru kanatti Oromoo Walloo yaa ummata Oromoo warri kun haqa isinirraa qaba. Warra kana bira haa dhaabannu. Oromoo Walloo bira haa dhaabbannu. Oromoo Walloo garaa nu gubate miidhaan isaanii miidhaa keenya, dhahami isaanii dhahama keenya, gubiinsi isaanii gubata keenya, jireenya isaanii dhowwanii, nyaata dhugaatii dhowwanii, ummata keenya kabajamoo, ummata keenya naannoo Oromiyaa gugurdoo, kaabaaf kibbaaf Oromiyaan bahaadiyaa, ummata Walloo waan biraallee yoo dadhabne waan xiyyiitiin bitatan yookaan waan isbitaalaan wal'aanatan walti buusnee Oromoon bal'oon tun yoo qarshii takka takkaa walti buuste ummata Walloo kana hanga isaan jiraatan hunda ni danda'uu dandeetti. Waan biraallee dadhabnee yoo waraanallee bira dhaabbachuu dadhabne qarqaarsa addunyaatiin osoo bira dhaabbanne ummata Walloo kana ummata Walloo gartee wanni isaan dhabanii gartee itti marfamanii naannoo Amaaraa jala citanii diina Amaaraatiin marfamanii naftanyaan marfamanii akkasitti ofirraa dhowwaa jiran. Akkamitti qarqaarraa akkamitti bira dhaabbannaa ummata Wallootiif akkamitti sagalee taanaa maalumaaf waan biraallee yoo dadhabne waan isaanii gartee dawaan bitatan waan gartee rasaasaan bitatan homa takka maaliif dhabnaaf ummata Oromoo maaliif ummata Walloo biraan dhaabbanne yaa ummata kiyya kabajamoo yaa Oromoo bahaadiyaa kaabaa kibbaa qarshii takka takkaan ummanni miliyoonni 60 yoo buuseef ummata Walloo yoo miliyoonni 60 yoo dhiisi miliyoonni 2 yoo miliyoonni 10 argamu ummata gartee ummata Oromiyaa bal'oo tana keessaa miliyoona hagasii argatuu danda'a ummanni Walloo. Ummata Walloo bira haa dhaabbannu. Waan nyaatan dhabaniiti ummanni sun waan nyaatan dhabaniitiin nama tokkotu Ameerikaa irraa doolaara 100 doolaara 200 ergee fi doolaara 200 kana irraa bishaaniif qoroshoo waan kana bitatanii humna waraana akkasii ummata dura dhaabbatee ummata lubbuu fi wareeguu jiru saniif qoodan. Dhiyoo kana viidiyoo tokko gadhiifamee ture. Viidiyoo tanarraa yoo ilaalte Oromoo isiniif qaaniidha. Isiniif jechuun qaaniidha. Qaaniin beektan ummata kiyya kabajamoo. Silaa nama qaanii beeku yookaan nama ofiif dhaabbatu yookaan nama saba ofiitiif dhaabbatu taate ummata Wallootiif sagalee ta'uu qabna. Qoroshoo miti nyaata gahaa bituufii qabna. Qarshima takka takka yoo walirra buufne ummata Wallootiif haga baafnu ni beeyna. Yaa ummata kiyya mee waan takka akaawuntii takka banaa fi ummata kun akka yookaan waan takka argatu. Sagalee takka akka argatu. Gartee waan biraallee yoo dadhabne waan takka yookaan waan rasaasaan binnuuf yookaan waan gartee nyaataan itti bitatan ummata Walloo karaa bahanii waa galatanii waa nyaatanii isinis itti seenu tokkolleen hin jiru. Karaa hundaan diinni marfame diinaan marfame ummanni kun sama sagalee ta'uu barbaada. Mee akkam gootayyaa ummata keenya kabajamoo. Nu Oromiyaa keessaa jaarrolee wanni jedhan jaarroleen ummata keenyaan hoogganamtu. Jaarroleen biyyaa wanni jedhan
jaarroleen biyyaatiin hoogganamuu jechuun ummata doomaa jiru jechuudha. Jaarroleen biyyaa nagaa malee waan biraan barbaadu. Ummanni nagaa san hin barbaadu. Duuba falli jiru akkam yaa qeerroo? Dubbiin akkana jirti. Mootummaan nagaa jedhee nagaa ummataa naan fiiga. Dubbii rabshaa fuula keessa deebi'ee ummata keenya rukuta. Garuu ummannummaan keenya kun rabshaa tana keessa seenuun dirqama. Isiniin jea kabajamoo fi jaalatamoo dubbiin kiyya kaarraa nama kakaasa yookaan nama aarsa. Bifa manaa godhaa. Kenya warreen Oromoon kutaa wardakkaa Booranaa, Harargee, Arsii, Gujii, Jimmaa fi Baalee ummata walloo kana quba qaba bira dhaabbannu isin jennaa akkuma beekamu kutaan Oromoo keessaa kutaan walloo kuni baroota dabre keessa sirnoota naftanyaa keessatti naannoo Amaaraa jalatti waan murameef yeroo ammaan tanaatiin kan hoogganamaa jiru naannoo Amaaraatiin. Kanaaf yeroo ammaa tanatti naannoo mootummaa naannoo Amaaraatiin hoogganamaa jira naannoo Amaaraa jala jira. Yeroo ammaa tanaa kanatti Oromoo walloo namni itti iyyatu hin qabdu. Kanaaf yeroo ammaa tanatti waraanni fannootii fi milishaan naannoo Amaaraa waliin ta'anii duulaa Oromoo walloo kana tuguggoo shanyii Oromoo walloo kana asii dhabamsiisuu qabna. Inni lammaffaa Wallagga dabaraa kan jedhan duula gaggeessaa jiran. Kanaaf yeroo ammaan tanaa uummata walloo itti marsaniiti kan jiran. Akkuma beekamu uummata walloo qabsoon Oromoo jalqaba kan cabsamu eegaleen gaafa Minilik. Jalqaba gaafa lafa bal'inaa Itoophiyaatiif kundeeraa osoo deemu wallootti citti hojjechuudhaan kan lola eegale. Achirraa eegalee hanga ammaatti Oromoo waan jaatan qabsuma Oromoo waan jaan kanaa ummanni akka sabaatti dura dhaabbatee Oromoo manaa kabajee asiin ga'e uummata wallooti. Maal ijoollee kan Oromoon kutaa biraa tokko gargaaraan jirre hanga ammaa duraas mudhii yatanii diina naannoo Amaaraa hundi firaatisaa jiran. Haa ta'u malee uummanni walloo yeroo ammaa kanatti uummata musliimaa waan ta'eef yeroo soomanaa waan ta'eef yeroo soomanaatti namni halkan salaataa guyyaa soomana waan ta'eef yeroo kanatti lola guddaa bananii akka malee uummata keenya walloo fixaa jiran nama hedduu fixaa jiran namoota nagaa ajjeesaa manneen gubaa jiran. Yeroo akeetti hamma daa'es hospitaalli geeffamu jiru namni itti ijjisan hin jiru. Kanaaf Oromoon kutaa hundi jirtu Oromoo walloo biraa dhaabbannu. Inni biraa Amaarri Oromiyaa keessa guutu Amaarri Oromiyaa keessa hundi Oromiyaa aanaa hundi jira. Kabajaa uummata walloo godhuudhaaf yeroo Amaarri Oromoo achitti ajjeesu nutilleen Amaara Oromiyaa keessa jiru kana bira jiru tarkaanfii fudhachuu qabna. Kana kan barbaachisu. Oromoon garaa bal'ataa obsinee hanga ammaa obsi daangaa qaba. Kanaaf amma obsi daangaa dabree waan jiruuf tarkaanfii fudhachuudha. Kanas hin jenna gama kiyyaan Amaara Oromiyaa keessa jiru irratti tarkaanfii yoo fudhanne malee fannoon adda ban godhattu. Kanaaf Amaara Oromiyaa keessa jiru yeroo walloo tokko achi du'e asiin Amaara keessa yoo tokko ajjeefamu. San booda kabajaa uummata Oromoo walloo achi jiruu fi kabajaa uummata Oromootti godhama. Kana wanni mootummaa irraa eegamu tokko hin jiru. Mootummaa wanni jaan hin jirtu yeroo ammaa kanatti. Naannoo Amaaraa kan bulchaa jiru fannoo. Oromiyaa kan bulchaa jiru obbo. Wanni mootummaa jaan hin jirtu. Masaraa mootummaa Finfinnee qofa abjiin kan eeggataa jiru. Kanaaf gamanumaan Oromoon kaabaa kibbaa baadiyyaa jirtu hundi uummata Oromoo walloo biraa dhaabbannu siin jennaa galatoomaa.